Mana ni bitte moo ni ijaarte? Mana bituu moo ijaaruutu salphata? Jettanii warri mana bitachuufis ijaarrachuufis lafa bitachuufis karoora qabdanii akkasuma immoo otoo mana hin qabaatiin meeshaan bituun barbaachisaa moo barbaachisaa miti kan jedhu kun gaaffii baay'ee keessaniiti waan ta'eef viidiyootti aanutti isinii qabadhee dhufa. Ammaaf garuu torbii kana keessaa kaasee agaarraatti viidiyoon ani isiniif hojjechaa jiru meeshaa mana keessatti na fayyadadhee bitee mana taa'aa ture amma immoo itti fayyadamuu guyyaa keessummaan dhufu waan akkasii hin barbaachisa waan ta'eef isa kana qofaarrattidha kan isiniif hojjedhu waa'ee mana ijaaruu bituu lafaa gatii maal hunda isa kana duubarratti isinii deebi'a tartiibumaanii isiniif kan salphatu ani immoo wanti isinirraa eegoo jiraate viidiyoon laayikii gochuu keessan qofaadha nagaa isinirraan fannii bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha har'a immoo distii baay'ee kwaalitii ta'ee fi bareedaa ta'e darzana isaa gatisa wajjiniitiin isinii qabadhee dhufeetiin jira. Yeroo jalqabaaf warri mana kana dhuftan sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaatii aga xumuraatti turtii keessan viidiyoo waliin godhaa laayik sheer gochuu hin irraanfatinaa. Egaa kunoo as keessa kushiinaa keessan jira. Viidiyoo kana baay'ee galgaladha kan ani waraabaa jiru. Kaameraan akkasuma mul'atu galgala akkas ta'a kaameraan egaa isinitti mul'ata yoo mul'anne saasaa koo xumuraatti kan dhaggeeffattan yoo ta'e bakki isin darboon jiru asumarraan immoo rifeensa koo shaaworii galee baay'ee natti qorrii kopportaa irra tuttuuleen ture guyyaa miicuuf jedhanii rifeensa miicuuf jedhee bishaan tuni jalaa baadhee galgala kana deebinaan anis immoo dhiisuu deemee shaaworii galee dhufe amma immoo keessummaatu jiraayyuu distii kana gadi hiikuun deeme kunoo akkuma asirratti argitanii boksiinsaa kana fakkaataa jechuudha. Distichi egaa baay'ee bareedaa warri beektan beektu warri immoo gosa kanaa bitachuu barbaadanii sirriitti ilaalaa akkam akka ta'e shaanidha kunoo kana fakkaata. Ani garuu tokko duraan baheera furbichaa baasuutti kan jiraachuudha kunoo darzanni isaa kunoo asirraati gatii isaati immoo isinitti himaa jechuudha. Distiinis immoo barbaachisaa tokko bituurra immoo darzanuma saaroo tokkotti yeroo bitatan ta'e kun immoo meeshaaleen akkasii kan bitamu yeroo mana qabaattanidha. Manni jiru taanaan baay'ee tokko ulfaataa baay'ee nama rakkisaa inni mataan isaa meeshaan qormaata namatti ta'a jechuudha. Chaalenjii kuni isa guddaadha. Akka kaameraa irratti miti garaa baay'ee qaba keessi isaa guddaadha. Distichi bishaan itti naqamee ittiin guutamu waan ajaa'ibaati. Baay'ee tokko bareeda kwaalitiinsaa garuu galgala waan waraabameefuu kaameraan koo dimsisi godhee jira. Akkuma isiniin jedhe egaa darzanni isaa jechuun darzana jechuun shanidha. Shanan isaati wal faanaa xiqqaa guddaadhe isteeppii maan itti fufaa kanan ammoo baasee kun immoo lammaffaadhaan numti lammaffaan iyyuu waan xiqqaasii miti yoo barbaaddanii gaafa waan qophii gurguddaa wayii qabaattan isa guddaa qoddaa qofaatti bitattanii kan ammoo mana keessatti kanneen akka baay'ee waan tokkotti hojjetachuudha baay'ee tokko namatti tolatti hojjechuunsa. Kunoo kana fakkaataa tokko duraan hin baheera isiniin jedheera afur bichaadha amma kanan kartoonii keessaa baasee garuu darzanni isaa shanii shanan isaa immoo gatii isaa birrii 7,500 bitamee jechuudha. Distiin kun gaafa kun bitame dhiyeenyuma kana immoo 8,500 galee ture. Har'a gabaa har'aa irratti immoo meeqa akka ta'e hin beeku. Yoo warri barbaadan jiraattan immoo yeroo itti aanu isinii gaafadhe isinii fiduu danda'a. Meeshaan itti fayyadamu bitee baay'ee warri barbaadan yoo jiraattan gatii isaa maal isaa barbaadan gaafadhe illee isinitti himuutii danda'a. Akkaataa gaaffii keessaniin isinii deebisuutii danda'a. Kunoo kana fakkaata distichi qadaaddiinsaa illee baay'ee tokko bareeda yeroo itti hojjetanis ta'e kwaalitiinsaa kana isinitti himuu danda'a baay'ee babbareedduudha. Gatii isaa akkuma isiniin jedhu sana 7,500 bitame. Yooma kana 8,500 galeetu jira dabalaa jira jechuudha. Meeshaan bakka tokko hin taa'u barbaadan maallaqa keessan qabatanii galtanii fi keessan gabaa guyyaa tokko irratti waan barbaadan bitattanii galuu dandeessu. Yeroo tokko namni garaa namaan ga'u baay'ee rakkisaadha. Garuu hundumaafuu odeeffannoo informationii gabaarraa qabaachuun meeshaa akkamiitu gaariidha kamtu keessuma keessattuu ijoollee warra akka keenyaa alaggali kana warra qibamoota madaamii warra akka koofaa kanarraati kan isin odeeffannoo fudhachuutii qabdan. Sababni isaa wal beennaa jechuudha maal akka ta'e icciitii garaa keenya keessa keenya jiru karoorri keenya baay'een keenya wal fakkaata waan ta'eefuu sirriitti anillee yeroon ala jiru akkasitti nama jala deemu hordofaa ture jechuudha. Namatti yoo ergatanii nama bichisiifatan gaariidha moo yoo ofii galan wayyamoo kamtu dursaa kamtu duuba kan jedhu itti yaadaan ture jechuudha. Gammaatti galata waaqayyoo kisaaraa kam keessallee hin galle
Akkasuma immoo baay'een keessanii maallaqa namarratti ergitanii meeshaa bituufis ta'ee lafa bituufis ta'ee mana ijaaruufis ta'ee sababoota garaagaraatiin maatii keessa wajjin obboloota keessa wajjin firoota keessa hiriyoota keessa wajjin warri wal abdaan jiraachuu dandeessu. Ani gosa kanarratti obbolaanis firaanis hiriyyaanis waliin dhabni galata waaqayyo sababni isaa namni illee namuma garaagarummaan qabu garuu namni eessattuu taanaan nama kamiyyuu ta'e saantiba irratti maallaqa irratti namni hinuma wal dhaba. Ani immoo namarraa waanan baradhuu fi of eeggannootiin nan deema. Kanaafuu ijoollee warra akka keenyaatti galan kanarra sirriitti hordofuutii qabdu isin warra duraan akkasumatti noormaalii biyya keessa taa'utoo hin taane yoo maal godhee karaa kam karoora koo bira qaqqabuu hin danda'a karaa kam saantiin kolitti naa dhufa karaa kam wanta yaadin ittiin argachuu danda'a jechuu qabdu malee zimmi jettanii miti. Obbolaanis irratti nama kaatan jira maatiinis firris alagaa fira hin jedhamu maallaqni jechuudha waan baay'ee wajjin wal nama dhabsiisa. Ani immoo maatiin koos hiriyoonni koos obboloonni koos namarraa adda ta'anii osoo hin taane of eeggannootiin deemaatiin ture jechuudha. Gammaatti gufuun nan qabne galata waaqayyoo chaalenjii meeqa keessa darbee otoo maatii koo hiriyoota koo firoota koo obboloota koo wajjin waliin dhabiini. Aga kanarraa aga'ee fuuldurattis immoo akkam akka ta'e ka'umsi koo ga'umsi koo isa akka ta'e isa kana viidiyoo biraatiin isinii qabadhee dhufa. Egaa gara biraatti akka hin deemne kunoo distichi bilooniin isaa qadaaddisaa irra ni qaqqabaatu irraa lafa tattaa'eera qofaatti ashagameera jechuudha. Isa keessaa babbaasee ammatti tottoshaan jira kunoo kana fakkaata jechuudha. Distiin kun haaraa miti baay'ee alas hin jira keessas hin jira warri beektan beektu warri hin beekne immoo. Yoo gosa kanaa barbaadanii bitachuutii dandeessu bakka tokkotti jechuudha. Tokko tokkoonis bitachuu dandeessu. Inni tokko tokkoon immoo gatiinsa waddada. Garuu yeroo darzana bakka tokkotti bittanii hin qannasaa jechuudha. Nama kuni namatu naa bite. Distii kana namatu naa bite. Reef na qaqqabaa jirayyuu birrii 7,500 bitamee jechuudha. Kun egaa meeshaan akka kanaa mana qabaachuu keessatti baay'ee tokko nama barbaachisa. Waanuma kamiyyuu ta'e garuu irra caalaa tokkoffaa irratti yaada keessan kan itti misin maddisiisuu qabdan waan manaa waan lafa kanarratti wal qabatu jechuudha. Lafarlee akkam akka ta'e manallee akkam akka ta'e ijaaruma bituutu salphataa yoo ijaarame gamnama miidha gamnama fiixaa lafa akkamii bituu wayyaa. Waan akkasii kanatti isinii deebi'a jechuudha. Ofumarraa ka'e ofuma koo fakkeenya isinii ta'e isinii deebi'a. Kunoo distiin koo haala kanaan keessaa yaa'ee afuridha tokko baay'eera isiniin jedheera. Kana fakkaataa amma kana miicee itti hojii hojjechuuf an deemaa jira jechuudha. Koomentii keessan baay'ee sanan dubbisaa irra caalaan keessa waa'ee manaati kan isin barbaaddan dhugumadhas immoo mana qabaachuun lafa kanarratti baay'ee gaariidha. Haala keessumaa immoo haala ammarra jirru kana wajjin wal qabatee ulfaata. Jabaadhaa hinuma dandeessu anis akkasuman ture garuummoo wanti hundumaa gargaarsa waaqayyoo keessatti waan ta'eef anama mana kiraa keessa hin jiru mana kiraattis galee hin beeku akkuma mana jireenya jechuu jalqabeenis immoo waaqayyoo manatti na galchee isinis immoo akkasuma akkasiin gargaaru abdiin qaba. Ani dura gaafan biyya arabaa deemu maatii biraan deeme mi'aa bishaa mana kiraa maal akka ta'e toon beekiin darbee deeme as deebinaan immoo kanuma koottiin dhufe. Isa kana itti isinii deebi'a distiin koo kanarra gahee jira jechuudha. Gatiisaa 7,500 darzanni kanan ittiin biti amma dhiyooma kana 8,500 ta'ee ture amma immoo meeqa akka jiru hin beeku. Yeroo itti aanuu barbaaddan gaafadhuu kottu jettan isinii fiduutiin danda'a. Piliis hundi keessanuu viidiyoo koo laayik sheer gochuutiin na jajjabeessa. Gaaffii keessan tokko toon darbiin deebisee isinii fidee dhufa waan ta'eef nagaa ta'a.